waamicha Oromoota addunyaa irra jiran maraaf jarmiyaan dambaliin qeerroo bilisummaa Oromoo irraa godhame. Jarmiyaan dambaliin qeerroo bilisummaa Oromoo adoolessa 24 bara 2021tti waamicha Oromoo maraaf godhee ture. Ammas imala gara Finfinnee jedhee qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo itti jiru sababa godhachuu irra deebiin waamicha godhee jira. Jarmiyaan dambaliin qeerroo bilisummaa Oromoo caamsaa 11 bara 2020tti hundeeffame hanga har'aatti marsaa tokkoffaaf waraana bilisummaa Oromoo deeggaruun isaa beekamaadha. Ammas marsaa 12ffaan itti fufee deeggarsa waraana bilisummaa Oromoo sassaabaa jira. Hanga bilisummaa deeggarsi waraana bilisummaa Oromoo godhamu itti fufa jechuun hayyoo jaarmiyaa dambaliin qeerroo bilisummaa Oromooti. Akkasumatti jaarmiyaan kun waamicha waraana bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti godhu bu'uura godhachuun hawaasa Oromoo biyya addunyaarra jiraatan maraaf waamicha gochuu itti fufa. Mootummaa abbaa irree leenjiftoota sirnaaf keenyaa duguugaa sanyii Oromoo irratti raawwachaa jiru ofirraa buqqisuun dirqama hunda keenyaati. Murna shiftaa uummata Oromoo xiyyaaraa fi diinooriin hareelaa jiru hiddaan buqqisuu wabootumsuu dirqama akka ta'e irra deebiin uummata keenya beeksisuu barbaada. Kanaaf yeroo akkaan murteessaa kanatti uummanni Oromoo dammaqinaan ka'ee waraana tumsuun akka qabu qaammanna. Oromiyaa fi Oromoo baraaruuf kan danda'amu waraana bilisummaa Oromoo jabeessuu waan ta'eef manni Oromoo marti waboo cinaa dhaabbachuun fedhii qofa osoo hin taane dirqama Oromummaati. Saniif gareeleen adda addaa jiraatan waldaaleen gargaarsaa afooshaaleen Oromoo abbootiin qabeenya Oromoo waldaalee amantii fi warroonni hojii tola ooltummaa hojjetan hundi keessan waboo cinaa akka dhaabbattan waamicha Oromummaa isiniif goona. Teenyee hasaasuu fi xuuxuu qofaa osoo hin taane yeroo itti iyya labsinuudha. Jabaadhaa waraana keessan waboo jabeessaa hubachiisa. Gargaarsa akka jaarmiyaa akka waaldaa fi akka garee qabdaniitti yoo gootan maqaa garee yookaan waaldaa keessaniitiif waboo biraan isiniif gahuu ni dandeenya. Akkasumas akka nama dhuunfaatti warra deeggaruu fedhii qabdan gara jaarmiyaa kanaa dhuftanii gargaaruun ulaan isiniif banaadha. Guduunfaa hiikkadhaa waan qabdanii waraana keessan cinaa dhaabbadhaa jenna. Waboo jabeessuu salphina akka sabaatti mudate keessaa bahuun hunda keenya ilaalla. Jabaadhaa dirmachuu kanarratti hirmaadhaa jenna. Injifannoo uummata Oromoo koree jaarmiyaa dambaliin qeerroo bilisummaa Oromoo irraa sadaasa 30 bara 2021.